Har'ammoo kan ilaallu dhibee onnee daa'immanii kan jedhu. Dhibee onnee daa'immanii ilaalchisee akka hawaasaatti maal beekuu qabna? Maatiin daa'immanii maal beekuu qabu kan jedhu ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'aatii waa'ee daa'immanii waan hedduu irraa baradhaa jechuun barbaada. Egaa akkuma beektanii onneen qaama kutaa 4 qabdu dhiiga kutaalee qaamaa guutuutti raabsuuf kan gargaartudha. Ventriikilii akkasumas atiiriyeem jedhamanii kutaa garaagaraa jiru kutaa 4 qaba. Kun immoo dhiiga gara qaamaatti raabsuuf gargaara. Kufaatii yookaan dadhabbii onnee jechuun yeroo onneen nama tokko dhiiga qaamotaaf raabsuu dadhabu jechuudha. Dhibee onnee daa'immanii kan namoota gurguddaa irraa waanti adda godhu uumamaan qaawwa qabaachuu yookaan hin cufatiin hafuu kutaalee onnee gargar baastu yookaan shanti liizhin kan jennu isaan kanadha kan wantoota dhibee onnee daa'immaniif irra caalaa saaxilan. Akka namoota gurguddoo miti jechuudha. So uumamaanii onneen daa'immanii cufatiin hafuun wantoota dhibee onneef daa'imman saaxilan keessaa isa tokkodha. Akkasumas yeroo itti sadarkaa qorichaan yaalamuurra darbanii baqaqsanii yaaluuf galmaa'anii hedduu dabaree eeggatanidha jechuudha. Sababni isaas akka biyya keenyaatti kan opereeshinii akkasitti hojjetaman seenteroota muraasa waan ta'eef daa'imman kanaadha kan isaan baay'ee uumaman dhibee onnee keessaa. Akkuma waliigalatti dhibamuu onnee maaltu daa'immanitti fida wanne kan jalqabaa uumamaan cufamuu dhabu kutaa onnee adda baastuudha. Atiiriyeem gidduu kan ventriikilii gidduun cufatiin isaa kana dhagaa baay'inaan kan kana fidu. Kana malees uumamaan dhiphachuu fi hulaa dhabee uumamuu balbaloota onnee stenosis akkasumas immoo rigaariteeshin kan jennu isaan kun kana malees immoo sababa infekshinii qaamaa kan toonsilii kan sababa infekshinii toonsilii jedhamuun onneen miidhamu erga toonsiliin keenya infekshinii godhatee booda autoimmune diziiziidhaanii yeroo dhibeen sun dhaqee onnee miidhu jechuudha. Toonsiliin seeraan hin yaalamin hafe. Kun daa'imman waggaa 5 olii biratti kan baay'inaan dhibee onnee fidu isa kana. Toonsiliin seeraan hin yaalamin hafu. Akkasumas infekshiniin kutaa onnee fi hulaa onnee miidhaan kanneen dhibee onnee fidan keessaa kanneen biroodha. Kana malees immoo hanqina dhiigaa cimaa severe anemia kan jennu high output heart failure fi hanqinni dhiigaa cimaan dhibee onnee fida. Akkasumas faca'insa infekshinii qaamota bakka biraa irraa karaa dhiigaan dhufu ballachuu kutaa onnee sababii hubamuu maashaa onnee kaardoomaayopaatii seen. Maashaan onnee yeroo hubamtu onneen ni ballatti. Kun egaa dilated cardiomyopathy. Kuni sababa sanyiitiinis qomoodhaanis deemuu danda'a, sababa infekshinii adda addaatis dhufuu danda'a, sababa hedduutaan dhufuu danda'a. Infekshiniin garaagaraa maashaa onnee fi golgaa onnee huban kan jarmoota akka baakteeriyaa vaayirasiidhaan dhufanis jiru. Akkasumas ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa, dhiibbaan dhiigaa yeroo dheeraaf ol ka'uu dhibee onneef daa'immanis ta'e nama guddaa saaxila. Akkasumas ol ka'uu dhiibbaa hidda dhiigaa sombaa keessa jiranii pulmonary hypertension kan jennu keessaan baagiffitti jedhamu jechuudha. Isaan kun dhibee onnee fiduu danda'u daa'immanittis ta'e namoota gurguddootti. Daa'imman dhibee onnee qaban mallattoo isaan agarsiisanii daa'imman banaa ta'ee uumamuu kutaa onnee adda baastuu qabu tokko dhibee onnee yoo qabaate mallattoo akka yeroo harma hodhu addarra dafquu, hafuurri ciccituu, harma of keessaa baasuu sababa hafuurri ciccituuf ulfaatinni hanga eegamu dabaluu dhabuu, dhiita'uu miilaa, dafee arganuu, qufaa fi takka takka immoo naannoon hidhii fi naannoon qubaa gurraacha'uu. Daa'imman yeroo hodhan dafqanii fi hodhuu dadhabanii amma hafuura ciccitan yeroo dheeraaf yoo mallattoon kun jiraate mallattoo dhibee onnee ta'uu danda'a jechuudha. Daa'imni tokko dhibee onnee qabaachuu erga beekamee dawaa fi hordoffii barbaachisa. Maatiin daa'ima kana itti gaafatamummaa fudhachuudhaan yaalsisuu qabu jechuudha. Akkasumas qoricha yookaan dawaa hakiimni ajaju seeraan kennuufii qabu. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.